Hayya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota walaabuutuuf jira jirtu. Har'a immoo isinuma kofalchiisuudhaaf kolfuu nu feetanii sammuu teessan bohaarsuu barbaaddani xiqqoo seeqachuu ni barbaaddanii kanaafuu haga dhuma qophiitti na wajji tura. Tanakaa jechuun maal jechuudha? Hiika tanakaa gabarree booda viidiyoo tanakaa tanatti xiqqoo kolfinee achi booda qophii biraatti tara. Hagasiifuu bee tanakaa kanaa dhageeffannu. Namoota hedduutu tanakaa maalii warri jettan hedduun nu gaafatanii jirtan. Dubbiin tanakaa jedhu Harargee biratti warreen hin beekne warreen godina bira dhalattan Harargee bira namni tokko Harargee bira tanakaa ugaasiin tanakaa jechuun hiika lama qaba jechuudha. Sookoo fi soor godha dubbiin takka tanakaan waan kiiloo 25 mishingaa yookaan midhaan itti safaratan waan qullaa jechuudha. Kaan yoo namni tanakaa siin jedhati arraba nu biratti qullaa jechuudha. Namni Harargee keessatti abootiin tanakaa siin jedhan sitti nama bifnaati nama qullaadha nama sammuu fee banaa jechuudha. Mee arraan tana Facebook barreessu waa meeqa nu garsaa jira. Mee waan ijoolleen itti taphatte kana laalla. Viidiyoo kana dhaggeeffannee karaa ajandaa keenya dabarra. Sammuun dalagaa Gama. Mali, ani lembar mali jo jiraban. Me ayon te wani televizyon ruften dubbanne mali si shakka. Terahin. Bar televizyon si birkida bar. Atif televizyon ni birkida. Atif televizyon ni birki wasi tebi mali si shakka. Ayon johar johar ono khani tenu ganuti. Number bash televizyon na dufuni si. Ha? Televizyon na dufte. Wani si no si no winter. Ati yoo dhugumanga ummati qotu televizyiina na ibsete sasitu bihani agare mo anga mariya nagare so kana ati birati televizyiini birqida mali tajettu yete me dhaggeeffadha malee Rabbi nama salphisa. Namni garaaje cekkatte hoo. Aye. Ya biri da kami. Koi mari berbadi. Mee ati tanakoota ni jaalattaa jedhan Hangaasaa Ibraahim Kaabuttaa Mustafaa Jaarraa fa'aa ni jaalattaa jedhan. Akkam yaadde wanni kun dhugaadha dhugumaan jaalattaa? Anggasan keessa kooti bar onnee kooti anggasaa kan wallahi liqimsee hunduu danda'ana anggasaa. Rakkoon qabayyee mirga keetii bakka feetetti hodhachuu ni dandeetta. Gaafin biraa gaafin asii qabu immoo Dr. Aslii onnee saba Oromoo irraa jaalalli si qabee adde takkitti asandaaboo asii onnee sabaa ni jaalatti jedhan. Akkami onni kunoo isa waan ni jaalattaa? Nama jedhee aslii sana jechuudha. Inkwaan ani qaama kiyya banee isaatiin nuumiti warabbal kaabaa maqaa rabbicha altiin naasa ushii. Mee Dr. Aslii yaa'ii ati hoo yaada isii kanarratti maal jetta? Akka jedhu umrii kana maaltu miila ol qabachuu isii yaadachiise dhugaa dubbii fidaa iyyuu dullatti waggaa 150 turi akkamitti umrii kana miila ol qabachuu yaadattee jira tizitaadha. Dhugaa keetii silaa sa'aatii kanaa wanni luka ol qabachuu isii yaadachiise hin jiru. Waan isiin kana jettuuf hin beeknu kaa. Tarii jajjabummaa keessatti qabaachuun ooltu. Fuula yeroo laalle garuu baay'ee dullatti fakkaatti. Ta'a ishii umrii ishii isitu beeka waan ta'eef. Mee atin fokkattuudhaa dullattiidhaa siin jedhan. Akkami dhuguma atin dullattiidhaa? Dhuguma fokkattuudhaati? Ana bareedduudha. Silaafuu abbaan of hin argu dhakaan of hin darbu jedhanii. Nu garuu ka silaallu yeroo akkas silaallu namoonni baay'een nyaata iyyuu nyaachuu nu dhoggitee micoota laa irraa dhoggaa
akkanaa jedhanii si hamatu. Kanaaf immoo mee dhaamsa mucoon tun Fatiyaan si dhaamtu laalla dhaggeeffadhuutii itti fayyadami. Mee Fatiyaa maal jettaan ati yeroo laayif baatu mucoon tun maal godhuu qabdi? Wallahi lazim haati tiyyaa sin jaarre rabbi yakka iddoo haati tiyya qaasamuuni kan iddoo gara biyyaa deemu edha sababa dhibee kanaa hafe malee liilli irra sinif fidee sinin mul'isa iddoo haati na uf qaqqabdi bar dubartii yoo uf qaqqabaan jirtu addamu uf qaqqabi waa diddiba dammu duraan dursi yoo liivii seenuu barbaadu uf qaqqabi dura fuula kan kee dhiqadhu luka kan kee dhiqadhu ilkaan kee dhiqadhu seeraan rigishi rabbi fudhugaa siin jedhe seeraa ilkaan kee dhiqadhu seeraan shaarbii kee uffadhu yoo mataa qullaallee kabaatu ta'e mataa qullaa kan keessan illee seeraan miiciitii bayi duraan dursa nama arrabsuun dursa jechuudha. Si galaa jiraan wanta siin jedhu isin jettanii ammoo gabbaatanii gandi kun qixxaa maalii ta'a maali waan namni haasofne fa'a waan namni haasofne rabbifu haasawullee barbaanne ture kanaa ala rabbii gadde deebi'ee jaraa deebiin deebisu kana takkitti qofa jaraa deebii deebisa. Mee yeroo takka isin hunduu isin sadeenuu wal eeggadhaatii karaa keessan eeggadhaatii waan barbaaddan waa yaada keessanii haasa'a Dr. Aslii, Dr. Abdussee takkitti asandaaboo walitti gadi isin dhiise naqaamee isin dhaggeeffanna. Ibsa dhabee jechuudha. Dartee gahee na fuudhii kana bareeduudha. Amma takkitti asandaaboo karaa kaawwattee dhiisusan ilmoo kun irraa qabaadhe yoo isii gadhiise ilmaan isii haati fokkattu jira eeggatu. Nama jedhee aslii sana jechuudha. Inkwaan ani qaama kiyya banee isaatiin nuu miti warabbal kaabaa maqaa rabbicha altiin naasa'u ishee. Ooyaan ka jedhu umrii kana maaltu miila ol qabachuu isii yaadachiise dhugaa dubbii fidaa iyyuu dullatti waggaa 150 turi akkamitti umrii kana miila ol qabachuu yaadattee jira tizitaano bahilmino takkaata giddee waxaatiin namni waggaa 30 namni waggaa 28 namni akkanaa kun takka lafeen isaas keessaan hin bahu jechuudha. Andi yeroo tokko baran dulloonni kunneen dhibani ofii ol yaadu jechuun bar isa kana manaama biddeena manaamaa jechuun isa kana isii akka takkitti yaadan daamootan. Takkaata giddee waxaatiin namni waggaa 30 namni waggaa 28 namni akkanaa kun takka lafeen isaas keessaan hin bahu jechuudha. Anaa ol hin qabin isee bagaatanii dhoggattee dullatti waggaa 150 tun rabbuma keessan sodaadha. Osoo dhalaan maal lafa kanarraa dhabamte nama akka aslii ka dhalaa kumaatama beeku kanaa miti. Nama dhalaan kumaatamni aslii kiyya bareedaa kenna jettuun kanaa miti. Dhiirummaan dhalaata kan beeyne amma namitti tana rabbi jedhaa miila olii qaba. Isiinummaa ol qabachuu hin dandeetti jedhaa bara akkamitti aslii miila olii qabu ol qabachuu hin dandeetti garuu. Ana bar. Nama waggaa 80tu lafeen as keessaa baha malee. Bar biyya kennatti. Biyyatti dulloonni akkanaa kun masjiida dhaqanii salaatuun yaaddoodha bar. Amma turruuza nyaattee asiira kana dhagatte malee isuma dhugaa rabbi sirriitti bara. Takka takkitti asandaaboo dura osoo biyya jiraatte wallahi salaatuun yaaddoo salaatu. Maaliif dulloomtee caccabdee jirti. Bilis rabbii jedhii akkoo ta'e ufitti uf kabajisi arrabsuun barbaannu. Du'aayi nu godhi nu abaarini nu eebbisi. Ofii nurraan kaafatanii dhalaa xixiqqoo nu kadhu pilis bannaati shaafanii maal qoraa miira si qabaa miti. Ara sheemnoo rabbummaan naan jedhaani akkooti yeroo miira ol qabame rabbummaan na uume maan naan jedhaan dubartii kana dhaladhee bar maati. Muxxee haadha keetiitti qubana qurbaana eeggadhu gaafa natti galee na eeggadhu ishee maan haadha gidiraa. Kitti asandaabootiif bilillee wal bira qaban mareetinnaa samaayino isuma dhugaatii bar. Namittiin akka waan azaaba keessatti ibiddi coraa isii gubee baatee mallaan wal jala darbee umrii kana dhuftee ani aslii miira ol hin qabadhu jettu. Yaa miskiin wallaahi sitti himu isuma dhugaa ani shamarri umrii 18 bareeduun tun aslii kiyya jaaladhee sirraa gaggabee naan jetti. Wallaahi ani osoo karaa deemu osoo ina Dr. Aslii dhufan jettee baajaajiin hunduu kanan dha'ee kufee jira beerri. Garummaatu akkitti asandaaboo na jibbus na jaalachus mirga qabdu. Beeksama takkitti asandaaboo na jibbus na jaalachus mirga qabdu. Maaliif yoo jettan tokko isiin hiriyyaa akkootiyaati. Sheemno. Ijoolleen nuunna abuut beetuma karaan hin jiru bar. Maafi xariiq yaa ajuuz. Haadha gidiraa. Wala abdusseerraan kaatee jechuudha. Wala gurbattii kanaan kaatee jechuudha. Isin
Abduseen Maqaa koo eddee deemtetti maqaa koo Abduseen jedhin. Inni maqaa koo qooda deemte Abduseetti haasaa ooltu otuu kitaaba tokko barreeffatte qaata kitaabni sun gadi ba'e. Yookiin reesii maqaa koo Abdusee jedhu kitaabuma tokko barreeti. Duqeet. dhooleen achi keessa jiran illee sodaattuu bichaa jechuudha. Hudduma sii banteetti kennuudha abbaa argiteetti. Hudduma bantee baxema sii bantee abbaa argiteetti kennuudha jechuudha. Tish! Naa dhaabuu asuma. Minaa xaffoo. Inni as naannawaachuu achaawwatbaachuu foonqaa demmoo basii አይደለም Abdusee baasaa himadha. Namni narraa qabamta yoo jiraattan anisuma gilxiin isinitti hima. Haawuxuunaa Abdusee waddilku bakka. Abbadku bakka of qabuun dadhabe jaalala dhugaa sirraa na qabee as carrisan jedhe. Akkanaa kanaa ammoo. Maali boyoon dhaabadhee hafe maali? Dhirsa dhabee jechuudha. Daartee gahee fi na fuudhii ana bareedduudha. Amma bakkitti asandaamoo kanarraa kaafadhee iyyisusan ilma kun irraa qabaadhee yoo isii gadhiise ilmaan isii haati fokkattuu jira eeggatu. Nama jedhee aslii sana jechuudha. Inkwaan ani Hayyee hordoftoota walaabuutu isinuma bohaarsuu isin kofalchiisuudhaaf malee dhimma biraatiif miti akka itti bohaartan akka kofaltan akka seeqattan abdii qaba walaabuutuuf laayik sabskiraayib godhaa yaada keessan immoo koomintii jalasanitti koomintii irratti wal harkisaatii koomintii barreessaa yaada keessan achi naqaa isin jechuu barbaada akkasitti qophii biraa haga qabatetti walaabuutuuf sabskiraayib laayik sheer godhaa yaada keessan immoo koomintii irratti barreessaa suufii yookaan dhiisii nu kofalchiisee jira sammuu nu bohaarsaa jira itti fufii yoo jettanillee asii jalatti koomintii jalatti yaada keessan naqaa yoo ammoo lakkii sirrii miti dhiisii hin tahuu jettanillee as jalatti kaaya ammoo dhimma biraatiif miti isinuma kofalchiisuu isinuma seeqachiisuu xiqqoo namni beekaa namatti hin tottoluu baatee waan akkana kana yoo ilaale hin kokkolfaa hin seeqataa sammuun xiqqoo nama bohaartichaa fi akkasii walumaa galatti yaada keessan koomintii jala naqaa. Ciao.